Kiyaara kallalee eenkii haala kanaan xumuramee jira. Kiyaara kallaleetti hojjetama. Kaarotii yookaan jizara jedhama. Warri ilaaluu barbaada hanga dhumaa. Wabarakatuh kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyya hordoftoota shaashiitu akkam naga jirtu baga naga jiraatan bakkuma jirtu nageenya firaamanii rabbi isin bira haa jiraatu jecha hadha waa'ee maal akka walii wajjannu kallalii jechuudha. Kaarootii illee ta'ee kiyaara killa mikallala akkasuma filfilii illee ta'ee qaaraa nama gubu jechuudha. Akkaataatti hojjetan waliin laalla. Nyaanni kun baay'ee bareeda. Fakkeenyaaf nyaanni kun kiyaara kallaleedha. Baay'ee namatti tola. Nyaata gaarii dansaadha. Nyaata namaaf bana jechuudha. Akkasumatti amma wanta qopheeffadheeru sinimaa kun kaarotii akka fakkeenya warda godheetti mummuree jira. Diizaayinii akkanaatiin argaa jirtani. Kaarotiidha. Kaarotii hedduu baay'eedha. Xixiqqaa akkanatti midheessee akka midhaaguu fi haalata wanni isaatiin akkanatti muradhe kan barbaadan akkanatti illee kallala godhachuu dandeettanii kaarotii akkuma barbaadan jechuudha. Kiyyaara illee kan ta'u ni jira. Kun dammoo absuuda gurraacha, kun dammoo soogidda jechuudha. Ashaboodha. Kun dammoo kalee kana akkasuma kun dammoo sukkaara maankaa xiqqaa kana xiqqaa jechuudha. Baay'ee godhu. Kun dammoo kizbaraadha. Kun dammoo filfila nama gubu ni beektan. Qaaraa diimaa nama gubu. Kun dammoo ilbaa gizaaza burcuqqoo kan itti buufadhu jechuudha. Kanatti buufadha. Na waliin tura. Kuni bishaanii. Kun dammoo qaaraadha. Kun dammoo keessa yeroo diizaayinii godhee akka fakkeenya filaawuraa yookiin wardaa timmumuru isa keessaa baasee jechuudha. Kaarotiin walumatti makaa jechuudha. Na waliin tura. Harkatti waliin qulqulluudha godhee jira. Akkanatti yeroo takka itti buufadha. Bismillah. Haala kanaan godhattanii nyaachuu dandeettanii. Nyaata bareedaa, nyaata hedduu namatti tolu. Yaa torbee tokkoof qadaaddanii firiijii keessa keessanii achi yoo baastanii waaw namatti tola. Lubbuun namaa fuuti. Ani beekamaan qaaraa malee illee hojjetamuu danda'ama. Ani beekamaan qaaraatti wani godhe. Dabalee diizaayinii beekamaan natti toleenaan diizaayinii akka mummure kan barbaadan haala taafeetanii diizaayinii godhachuu dandeettanii. Yaa haala kanaan itti buufadha. Itti buufadhee jira kaarotii. Amma dammoo maal itti buufadha? Ashaboodha. Soogidda takka lama sadi. Yaa sadii umatti buusa. Kun dammoo maankaa xiqqaa isiniin jedheera. Sukkaara. Kun dammoo kizbaraa foonniidha. Kun kalli itti buufannaa. Kalli xiqqoo cammaruu qaba. Dabaluu jechuu kiyyaa dhiifama soorii. Itti dabala. Tokkoo fi walakkaa jechuudha. Ala isaa isin godhatanii ilbaa guddaa godhatanii gizaaza xiqqaa godhatanii haguma isin fedhii keessan dandeettanii godhatanitti nyaata baay'ee namatti tolu. Nyaata lubbuu namaallee fuudhu. Absoodaatti godha. Absoodaa maankamata akkatti godhan baay'isuu jechuudha. Absoodaan bareeda, faayidaa guddaa qaba. Absoodaan dhibee hedduuf ta'a. Dullummaa malee dhibee inni hin fayyimne hin jiru jechuudha. Ni beektan. Akkuma hadiisa keessa himamee jiru. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam himee jiru jechuudha. Dhiifama. Haala kana godhee
haala kanaan ni cufa. Bakka torbee tokko bantanii ennaan waaw namatti tola. Haala kana godhattanii nyaachuu dandeettan. Fakkeenyaaf kun kiyyaara akkana ta'a kun yoo ture firiijii keessa jechuudha. Dhiifama hin dagadhee dura qullubbii ittiin goone amma qullubbii itti godha. Qullubbii firee 10 jechuudha. Firee 10 itti godha. Achi booda haala kanaan firee 10 itti godha. Guyyaa haga 10 firiijii keessanii yoo dhiiftanii hedduu mi'aayaa kiyyeera kallalee jedhama. Jizariinis ni ta'a kaarotii yookaan jizariidha kuni. Akkasuma namni kiyyaaras ni godhatan waa hedduu irraa godhatamuu ni danda'ama jechuudha. Hedduu mi'aayaa fakkeenyaaf salaaxaa yoo nyaatan, ruuza nyaatan itti godhatan ta'e waan nyaatan waliinuu yoo nyaatan lubbuun nama fuudha. Kalee waan qabuuf baay'ee fireeshidha, waan namatti tolu bareeda. Guyyaa 10 booda dammoo bareedee as baya haala kanaan firiijii keessa tursiiftanii guyyaa 10 achi booda dammoo bareeda. Karatta faala salaaxaa waliin nyaachuu dandeettanii wantuma feetan waliin jechuudha. Haala kanaan xumuramee jira. Akkasuma hordoftoota chaanala Shaasheetu Boori laayikiin goone laayik sabskiraayib godha. Maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Wal haa jajjabeessinu isin jedha. Warri maatii kiyya ta'a hedduu bira jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh.